Hai akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a sagaa deebi'ee dhufeen jira. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalama. Akkasuma viidiyoon kiyya yoo isinitti tole like gochuun dagatinaa jecha. Egaa guyyaa har'aa oolmaa koo akkamitti akkan oolee isin agarsiisuun dhufe jechuudha. Viidiyoo kana kan inni waraabee fi ilaaltanii jechuudha. Na ilaaltanii akka jabaattanii abdii horattanii gara biyya keessanii galtaniif ni jechuudha. Viidiyoo kana mee jalqabaa aga dhumaatti sirriitti ilaalaa jechuudha. Shamarran biyya Arabaa ana dabalatee yeroon achi turetti jechuudha. Yeroo baay'ee hin dhiphanne jechuudha. Yeroo gara Itoophiyaa gallee jireenyi nutti ulfaata. Waa meeqa buusnee kaasnee jechuudha. Iyyaaddoomna jechuudha. Garuu jireenyi akka abbaan itti jiraatetti jireenyi homaa jechuudha. Akka itti jiraatetti jireenyi. Kana jechuun koo amma fakkeenyaaf yeroo biyya Arabaa hojjennu yeroo karoora baafannu jechuudha. Yeroo karoora baafannu yeroo gara biyya keenyatti deebinee akkasitti hojjannaa akkas goonaa jennee karoora baafannu. Karoora fakkeenyaaf fi kushiinaa fa'aatti hojjennu waan hundumaa elektirikiitti hojjenna inni akkasitti yaadna jechuudha. Garuu dubbiin immoo faallaa ta'ee yeroo tokko yeroon isin kushiinatti hojjettan eelee ibiddaatiin ni jira jechuudha. Dhugaa isiniin jedha jireenyi Itoophiyaa ulfaataa nutti fakkaata. Innaa achi teenyee ilaallu garuu immoo jireenyi Itoophiyaa akkati qabdetti yoo ati ulfaata jettee jireenyi Itoophiyaa dhuguma sitti ulfaata. Yoo ati salphaadha jettee ganamaa galgala jechuudha. Karoora baafattee karooraan deemte baqa hojii gidi buutee yoo hojjette jireenyi Itoophiyaa baay'ee salphaadha jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa har'a akkuma ana argaa jirtanii eelee ibiddaatti kan inni tolchu jechuudha. Eelee ibiddaa kuni ergan dhufeeni bitee ergan dhufeen ofuma kootii siidessee ofuma kootiin bakka kana dhaabee namni na gargaare tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kuni yeroo biyya Arabaatti amma fakkeenyaaf fi gara biyya keessanii galtanii waa hedduu jechuudha. Waa hedduudha jechuudha kan isin mijeessitan jechuudha. Waan hojiin hin jirre faa namatti fakkaata. Namoonnumti ganamaa galgala waan nu gargaaru faa nutti fakkaata. Garuu immoo dubbiin akkasii miti jechuudha. Tokko jettanii Itoophiyaa gaafa galtanii guyyoota muraasaaf namoota firoota keessan dubbistanii erga deebitanii dhugumatti mana keessan jiraatu jechuudha. Mana keessan biyya Arabaatti hin deebitan yoo ta'e dirqama lafti dhaqxan hin jiru waan ta'eef maatii biras taa'uun hin jiru waan ta'eef jireenyuma keessan jiraattu. Jireenya keessan immoo gaafa jiraattan waa hedduu sirreessuudhaaf isin gaafata. Egaa viidiyoo kana keessatti jechuudha yeroon biddeena buusaa jiru kana harka bitaatiin waanan buusaa jiru fakkaata. Inni kun yeroo baay'ee kaameera bilbilaati malee harka bitaatiin buusaa hin jiru. Kanammoo gidduudhaan kan inni isinitti himee fi yeroo darbee viidiyoo tokko keessatti viidiyoo nyaata nyaachaa jirru keessatti mirgaan nyaadhaa bitaadhaan hin nyaatinaa jettee obboleettiin tokko koomentii yaada ishee nu barreessite. Yeroo sanas nuti mirgaan nyaachaa jirra malee bitaan nyaachaa hin jirru. Garuu akkana kan gochaa jiru haala kaameeraa jechuudha. Kaameera yeroo baay'ee akkas godha. Yeroo wantoota tokko waan mana keessaa hojjettanii kaameera waan harka bitaatiin hojjettan fakkeessa. Nyaatallee yeroo nyaatan bunallee yeroo tuma waan ta'e kaameeraan hin balleessa gidduudhaan isiniin jechuuf akka na hubattan barbaadetti kana gidduu kanan galche. Egaa akkuma argamu kunoo eeleen kuni bifa kana fakkaatuuni. Lafarra dhaabbata. Bakka ittoo midhaan itti godhan illee hin qaba duuba sanarraa akka gurraachi argamu suni bakka ittoo irratti tuma biddeena kana qoraan hin tolchaa jirtu. Afuura isaatiin immoo distii gama sana keessee bakka ittoo garagaraa itti hojjettudha. Egaa hordoftoota kiyyaa jireenya tokko jedhee biyya Arabaatii galee jireenya koo mana kiyya keessatti jireenya mimmijeeffachaan ture. Haa ta'u galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u wanti dhabillee hin jiru. Wanti na rakkisillee hin jiru. Ergan biyya Arabaatii galee garuu immoo maal seetanii eelee elektirikii bitadhee osoo biyya Arabaatii hin dhufin duratti namni naa bitee naa qopheessee garuu immoo dubbiin akkas miti faallaa ta'ee maabiraan naannoo kiyya jechuudha.
yeroo ani biyya harabaa jiru sana safara kiyya akka jiranitti qoxaarii galfatanii turanii yeroon han dhufu naannawaa kiyyaa warroonni ana dabalatee warroonni afanii nu nama sagal qofa taanee nama sagalitti immoo gatiin baay'ee nutti dabalee mataa nama tokko 50,000 nu gaafate kanatti jechuudha uummanni namni salgan kuni lakki kasaluma keenya binnee quraanuma keenya fayyadamuu wayya malee 50,000 lafti ganna yeroo kana 50,000 heddoon finnu hin qabnu jedhee yaada isaanii jijjiiree ani booneen keessanis egaa qilxif jedhee erga biyya harabaati galee guyyaa tokkoof itoo wannummaan tokkittiin narrakkisin yeroo ittoo qopheessu buna qopheessu kasala kiyyattan fayyadama yerooni akka tasaa ambaasha fi biddeena tolchummoo kunoo kan qoraanii eelee kana bitadheen qaba waan ta'eefi eelee kanatti tolcha biyaansi biddeena kan hin tolchu biyaansi guyyaa 4-5 tolcha jechuudha omaa agasmara waan nama dhiphisu eelee qoraanii ibiddaan guggubachuu maal jedhee agasmara waan nama dhiphisu miti jireenya gaa inni guddaan jireenya yoo Itoophiyaa keessatti jireenya yoo mo'achuudha qalxaffi jette malee omaa hin danda'amu asitti immoo biddeena koo tolchee xumuree yeroo hundumaa ambaasha anis ta'ee abbaan manaa kiyya ambaasha baay'ee tokko jaalannaa yeroon biddeena tolchu hundumaa ambaasha nan tolcha maaliif baay'ee bakka ambaashan hin jirretti baay'ee natti hin tolu isitti illee akkasuma goommana nyaachuuf aatu yeroo baay'ee nutti tola asitti immoo kun akkuma argitanii ambaasha kiyyarra buusee babbareechee bishaan hin diddibee maal jechaan jira egaa hordoftoota tiyyaa oolman kiyya guyyaa har'aa akkuma itti fufetti jira egaa jireenya mana keessan keessatti jireenya jechuudha jabaattanii haala hundumaa keessatti adda biyya harabaati galtanii jabaattanii of hooggantanii waan hundumaa mimmijeeffachuu qabdu kan jedhuufin viidiyoo kana waraabe maaliif jennaan keessattuu shamarran biyya harabaa hojiidhaan waanuma aftan hin qabdan jechuudha hojii hin beektu dandeetti hojiilee hin qabdu obsallee hin qabdu walumaa galatti jechuudha waanummaan nu dhibe tokkoyyuu hin jiru kanaafi viidiyoo kanammoo akka waan hundumayyuu abdiitti godhattaniif isinii waraabaa jira amma gaa ambaashaa kiyyammoo irra buusee akkuma argaa jirtan ibidda kiyya itti sisissaa goommana kiyyammoo qanaxxasee kunoo muraan jira jechuudha goommana kiyyaa isas nan affeela ambaashaa tolche waan ta'eef yeroo ambaashaa tolche dirqama jechuudha goommana kana nan affeela sababni isaa ambaashanii fi goommanni baay'ee tokko abbaan manaa kiyya sin jaalata anis baay'ee tokko hin jaaladha kunoo gaa ammas dubbiin ammas inin jedhe deebi'ee jira harka bitaa waan an hojjedhu fakkaata viidiyoon kanaaf akkasinii galuu irra deddeebi'ee dubbachaan jira amuga agar goommana kiyya mummuraatu man jira akka ajaa'ibaa kanaatti amma ambaashan kiyya immoo naa qaqqabutti egaa oolman kiyya guyyaa har'aa qoraanin hojjedha qoraan hojjechuun salphaadha jireenya Itoophiyaa salphaadha akka achi taa'anii ilaalan miti wanti hundiyyuu isiniin jedha goommanni kun immoo qoqosseedha baay'ee namatti tolti akkasuma ani baalashii qofa fayyadama baalashii qofa fayyadamee akkasitti mummuraa ambaashan kiyyas immoo qaqqabee jira amma itti garagalchee itti qadaadee abidda kiyya immoo itti sissee jira jechuudha dhiifama naa godhaa asitti bakki eeleen kiyya dhaabbate kuni babbaqaqee jira jechuudha dhoqqeedhaan hin dhoobe maaliif yoo jettanii yeroo sanatti cidiin dhabe ganaan bareechaa isa kanaafillee yaada keessan baay'ee waan hin taane hin kekkenninaan isiniin jedha wanti hunduu adeemsa keessa bareechaa deemtu malee yeruma sanatti mijatu iddoo kanatti bakka heelee itti dhaabbate sana nama ragee maragaan isaan immoo cidii hin qabu kanatti babbaqaqee ganaan bareechaa ijarra naambisa goommana kiyyas muree xumuree immoo jira bakka kanatti immoo biddeena isan tolchaa oolidha jechuudha kuni biddeena kana fakkaatu fataa godhee tolchaa oolee ambaasha kiyyallee kana narkaa bu'uudhaaf ta'a lammaffaallee narkaa bu'ee hordoftoota tiyyaa oolman kiyyaa kana fakkaata bye bye